Aadaa sirna nyaataa hawaasaa jijjiiruun miidhaa hanqina nyaataatiin dhufu hambisuun dhaloota haa baraaruu jedhuun leenjiin kennamaa ture xumurameera. Godina Harargee Bahaa Naafadisitti leenjiin sagantaa hanqina nyaataa dhabamsiisuuf soqotaa dekilaareeshiniin deeggaramu ogeeyyii eksteeshinii fayyaa arddoota baadiyyaa 19 fi magaalota lamaan hirmaachise. Ogeeyyii buufata fayyaa 5 irraa hirmaachisee fi ogeeyyii waajjiraa hirmaachise guyyoota lamaaf kennamaa ture. Sirna agarsiisa nyaataa kunuunsa daa'immaniif hojjetamuu qabu kan gosa midhaanii hundarraa walitti fiduun hojjetamuun agarsiifameen xumurameera. Haaluma kanaan rakkoo hubannoo hanqina nyaataa wal qabatee seektaraalee dhimmi ilaallatuu fi caasaan sadarkaan jiru tumsuu keessatti qooda qabaatanillee ogummaan deeggaruun milkaa'ina sochii hanqina nyaataa dhabamsiifamuuf taasifamu kana keessatti gahee leencummaa kan qabu ogeeyyii kana. Isinim seektara fayyaati. Kanaaf akkaanaatti bittaa shanyiis ta'ee bajata naannaa waan bitamuu qabu mara bitee qaama jiru duuchuuf sochiin taasifamaa jiru jiraatus garuu deeggarsaaf hordoffiin keessan murteessaadha. Kanaaf kallattii isinii kenname fudhachuun dhaloota ilaalcha gaarii fi injifataa akkasumas dorgomaa ta'e uumuu qabdu jechuun leenjicha irratti argamuun haasaan kan banan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa Naafadis obbo Zalaalam Kabbadaati. Qonnis gahee isaa yoo ba'e nyaataan of danda'ame FTC'n keenya bakka kuduraan muduraan itti oomishamu yoo ta'e manneen barnootaa galtee warri ta'uu danda'an sun hojjechuu qaba kan jedhu sanaaf hundinuu qindoominaan hojjechuu qabaa jedhameeti kallattiin taa'ee jiru jechuudha. Kanaaf akka fayyaatti irra caalaatti hojii hubannoo uumuu fi fayyaa irratti immoo barsiisuu hubannoo geessisaa deemuu irratti hojjechuu danda'uu qaba. Qonna immoo diinagdeedhaan waan nyaatamu waan dhiyeessi gabaadhaaf dhiyaachuu qabu sun manneen barnootaa irrattis FTC irrattis ooyiruu irrattis manduubee irrattis inni kun xiyyeeffannoo guddaa itti kennameeti deemuu danda'uu qaba jedhamee bittaan sanyiis akka raawwatuuf re'een illee bitamee akka kennamuuf lukkuun akka kennamuuf maddoota kanaaf ta'aniif xiyyeeffannaan godheet hojjechaa jira jechuudha. Guddaan garuu abbaan nu jechuudha. Eenyu waajjira fayyaati. Dhiyeessuu danda'u. Bishaan qulqulluus akka fidan kan dhiyeessuu danda'u. Hubannoo uumuus kan danda'u. Warra qaama miidhamaa fi hawwan socho'uu maatii illee hin qabne rakkoo hawaasummaa qaban illee kan sochoosuu danda'u. Manneen barnootaa keessattis gumii dhaabee isa kana hojjechuu kan danda'u fi hojii agarsiisaa isa kanatti hojjechuu kan danda'u eksteeshiniin fayyaa addaa jirtu bu'uura jechuudha. Karaa keessaniin garuu dhimmi barsiisuu hubannoo uumuu calalliin gaggeeffamu calallii sirrii ta'uu sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Leenjii hubannoo hanqina nyaataa sanada leenjii qopheeffachuun hirmaattootaaf leenjichi akka kennamu ta'eera. Kanas kan dhiyeessan ogeessa waajjira eegumsa fayyaa Naafadis kan ta'an obbo Abdul Fattaa Mahammadiin dhiyaateera. Haaluma kanaan waan leenjii irratti hubatan akka sirna nyaataa gocha irratti xiyyeeffate hirmaattonni leenjicha hubannoo isaanii akka cimuuf nyaanni dhangaa guutuu qabu kan daa'ima ji'a 12 hanga ji'a 24 jechuun daa'ima dhalootaan waggaa 1 hanga waggaa 2 jidduu jiruuf hojjetamuu qabu hojjechuun hirmaattonni leenjichaa akka walirraa baraniif oomishoota hawaasaa keessatti argamu walitti funaanuun hojjechaa hirmaattonni waan leenjicha irratti hubatan walitti agarsiisuun hojjetaniiru. Baga nagee handuftan baga sitti argamnee akkaataa sirna nyaata daa'ima keenya ittiin tajaajilu daa'imman ji'a 5 gadi waggaa 5 gadi jiran ittiin nyaata dabalataa hojjennuuf haala dhiyoo ta'een haala hawaasaaf mijaa'u yookaan haala nuuf mijaa'u naannoo keenyatti waan argamu. Kun gosoota midhaan nyaataa ooyiruu qamadii, boqqolloo, garbuu, xaafii waan jaamu midhaan sanirraa dalagame harkasa. Kun immoo harkasa gosoota midhaan dheedhii ataraa shumburaa ta'uu danda'a haala naannoo sanitti dhiyoo jiru waan nutti argamu. Ficaan kun akkana qophaa'ee jechuudha. Midhaan nyaataatii fi midhaan dheedhii jechuudha qophaa'e kun. Itti naqama midhaan adda addaatti itti neenu gaba. Kun midhaan dheedhii beenne kun midhaan nyaataati jenna. Midhaan kana lameen walitti naquudhaan walitti makama midhaan kana. Midhaan kun waliin makame midhaan tokko ta'ee jechuudha. Makaa gosoota midhaan lameeniiti amma kun. Egaa kana gooneen booda akkuma beekamu namni suuroo akkaatti godhan hin beekne jiru asuma akkuma beenutti soogidditti dabalamee bishaan kanatti neeneeti itti neenu. Ilaalla waliin ilaalla jechuudha. Wanni hundi qophaa'ee jiraami meeshaan irraa guurree jechuudha hawaasarraa. Bishaan isin fiddan kana irra keenyeeti gosoota muduraa asitti dhiyeeffannee waan isin fiddan kana waan jiru waan naannoo keenya dhiyaatu. Kuduraa san dinnicha bishaan kana keessa jira timaatimii fi kurumbaan akkuma jirutti baasnee jechuudha bilchaatee. Bishaan kun waan kana bilcheesse pirootiinni waan kana keessa jiru wanni silaa argannu sun bishaan kana keessatti irraa baha waan ta'eef gadi naqama. Bishaan isa kana bilcheessina kana keessaa baafnee akkuma cafaqanna kanatti asitti dhiyeeffannee jechuudha bishaan kana.
titi izalke iradi bishankan zamnu soo guddiru tafayada soo gudda ayodini te ummada kanya biro waxan jiraachu waatalle soo guddu magabaara jirusan ayodini qabaachu sa soo gudda mir kana jira soo gudda san fayadan tan jechu makata jirusan kaat masan khawalin dam fesa nyaacha jiran dukuba toiter dukuba huwa ko usuba khajam khana nama qabseechu hankini soo gudda ayodini da ibe sanin qabamura satlamu dan bararamu akata sanin ega bichara tirakamu ka lesini ciru janga kuda takka khoba amal lama jabat silki salafa fuudhaaf nama taateefu kuni marka jiran jechuudha marka bishaan nafni kun dinnichaadhaat dabalama aanan kun sila boodana qaba raafuudha raafuu maraa ta'uu danda'a raafuu kaanis haar kanneessa keessa raafuu maraadha kaarotni kun yeroo hedduu ija teenyaaf faayidaa qabaachuu isaa akkan dagatamne haadhatti itti himaati ittine mi'aafis dandama isaa mi'eessuufis akkasumatti ijaafillee ni faayidaa qaba kalaraafillee ni qaba nyaata keelloo waan jennu san keessatti hammatame inni bu'aa nyaanni keelloon qabu san keessatti hammatame jechuudha. Timaantimii kun haasitti arginu kun timaantimii itti naqama maaltu nuuf hafemma zeeta kuni killeedha lameen kana kaafi gartuu nyaataa pirootiinii keessatti argamu keessaa isa tokko ijaarsa qaamaa yookaan jajjabina qaamaatiif waan fayyadu jechuudha amma pirootiina san jechuun waan haaree isinitti hin ta'in jechuu fedheeti amma uummata keenya waan qaama ijaarsa qaama daa'imma keessaniitiif fayyadu jechuudha killeen pirootiinaa keessatti argama pirootiinni kun ijaarsa qaamaatiif killeen haala kanaan itti naqama. killeen itti naqamee dafitti itti marqama akkatti yoo dafnee itti marquu baanne killeen jajjabaattee keessatti waan afaan keessatti daa'imatti hin tolle ta'uuf malu saniifuu killeen yeroo itti naqamtee hatattamaan itti marqamte jechuudha zeetiitu itti nuu hafa jechuudha amma. wanni itti naquu deemnu kun zeetii nyaataati. egaa marqee akkana marqinu kun amma marqi nuti hojjenne kun marqa daa'imman ji'a 12 kaasee hanga 24tti jiru jechuudha amma marqi nuti hojjechuu jirru kun. ayodiinii itti naquu akkaatuma kanaan haalaalanii marqa marqine kana irratti bilcheessine qopheessine jechuudha nyaachuudhaaf qophiidha. haadholiin daa'imman isaaniif yeroo qabaachuun kunuunsu qabu. Keessattuu haati hojii garagaraaf gaafa deeman haala mijataa tokkoon alatti daa'ima irratti dhiisuun gara hojii idilees ta'ee imaltuu deemuun ni mul'ata. Yeroo kanatti daa'imni tajaajila barbaaddu yoo hin arganne miidhaa hanqina nyaataaf saaxilamu. Kanaafuu haadholiin daa'imman qaban daa'imman isaaniif yeroo akka qabaataniin dhaamsa dhaamaaf. Itti dabaluun bara kana haalota duraan ittiin hojjennu wanta adda godhu dhimmi hanqina nyaataa xiyyeeffannaa argate seektaraalee diinagdee qonnaan bulaa dabaluu danda'an waliin qindoomne akka hojjennuuf kallattiin kaa'amee fi haalli leenjiin itti kenname waan baay'ee kan nama barsiisu kan jedhan
Ammoo yeroo teessan guddaa daa'ima biratti keessattuu hanga jahaatti daa'imni yoo fi harma haadha harkachuu baate xuuxumaa fi akkanatti darbanii yoo biraa deeman taate hanqinni ammaan tana jaagadii kana mudate hanga fedhattis ta'uu keessaa bahuu hin danda'u harmi haadhaa waan madaalamuu hin qabu miidhaan isaatis hedduu guddaa waan taateefu daa'ima keessan osoo hojiirra daa'ima keessan caalchistanii jechuun hin barbaada hawaasa. Amma immoo jijjiiramee dhufe waa'ee soqotaatii wajji wal qabateeti. Soqotaan amma haala gaariidhaan akka nuti hujuma fayyaa kana cimsine akka nuti hojiirra oolchinu muuxannoo haaraa irraa argannee jirra. Maaliif waajjira qonnaatii fi fayyaa duraan walitti hidhamee hin jiru. Duraan waajjirri fayyaatis kophuma hanqinaan fageessa jee fiiga. Eksteeshiniin illee akkasuma. Amma immoo hojjettuun eksteeshiniitii fi hojjetaan misooma qonnaa araddaarra waliin jiran manduubee qonnaan bulaatti waan akka raafuu qacaa kana waan hunda nyaata madaalamaa barbaachisu hunda manduubee isaatti walitti ijaaramnee waliin mari'annee godhanii akka hanqina nyaataa kana dhabamsiisnu waliin amma walitti ijaaramnee walitti qindoomnee deemuu keenyaa fi haala gaariidhaan hubannoo hedduun irraa argadhee leenjii kanarraa. Motora xiqqaa motora guddaa sochoosu ta'uu qabna. Duula seektaraaleen waliin qindoomee hojjetu mara waliin hojjennee miidhaa hanqina nyaataan dhufu hawaasa barsiisuun dhimmi kun hojii kooti gahee kooti jedhee hawaasni maxxanfatee miidhaa hanqina nyaataan dhufu akka balaaleffatu taasisuu qabna. Paakeejii fayyaa guutuu hojiirra oolchuun kallattii maraan haalli fayyummaa hawaasaa eegamu qaba waan ta'eef hundumaa qindeessuun hojjechuu qabdu. Kana ta'uu baannaan akkuma nama dhiqatee dhoqqee keessa taa'uti jechuun kan leenjicha irratti argamuun xumura leenjii irratti kallattii kan ka'an itti aantuu waajjira eegumsa fayyaa Naafadis Aadde Tuffaaliiti. Namni fayyaa wajjin hangam akka rakkatu nuubbe. Inni kun immoo tumsa gama manduubeetiin maalii wajjin wal qabatu waajjira barnootaatti hubannoo wajjin wal qabatu maatii barsiisanii maatiin dhugaa barate haadha deebitee gad deebitee barsiisuu wajjin wal qabate bishaan qulqulluu harkachuu wajjin wal qabate seektarri dilli kun tumsa hoggaa nuu ta'u immoo nuti motora xiqqaa motora guddaa sochoosu taanee itti fayyadamuun dirqama. Dhimmi paakeejii fayyaa wal qabatu jalqabumayyuu. Fayyaa maatirraa eegalii paakeejiin 18 waan wal qabattu paakeejii fayyaa hunda qindeessinee yoo hojjennu taate dilli kunis nurratti ta'aban ta'u jechuudha. Maaliif hojjenne dhimmi asiin daa'ima wallaannee asiin nyaata gaarii nyaachisnee asii yoo garaa kaasaa akka qabamu ta'e faayidaa ni qaba hin qabu jechuudha. Akkuma nama dhiqatee dhoqqee keessa taa'eeti jechuudha. Kanaafuu dhimmi fayyaa paakeejiin fayyaa imaammanni fayyaa jalqabummaa hoggaa bahu eenyu wal tuqaa waan yaadamee akka biyyaattis nu tarkaanfachiisa jedhamee baay'ee waan ta'eef dhimma sana irratti immoo isin na caalaa leenjiilee adda addaatiin abdeet taatanii waan jirtaniif kan immoo leenjiilee teessan san if keessa kaayuu qofa osoo hin ta'in baastanii hawaasa achi keessa jiru sanii fi maaliin harkaa qabaa eenyu wajjiniin hojjedhaa eenyuun hirmaachisaa waan jiru san beekee karoorfachuun dirqama yoo karoora hin qabaanne immoo akkuma nama bal'aa waan ija hin qabne ta'a waan ta'eef hojii keenyaaf karoorri murteessa. Paakeejii fayyaa ta'uu hubannoo irra qabdu akkamitti karoorfadheetiin hawaasa kana hawaasa fayyaa qabu godhee hawaasa imaammata fayyaa tarkaanfachiisuu fi diinagdeen danda'e godhaa waan jiru san isin na caala beektan jechuudha. Kanaafuu bifa saniin karoorfanneeti deemuu qabnaan jaa. Dhimmi hanqina nyaataa bu'uurarraa balleessuu dhimma biyya ijaaruutiin. Kanaaf dhaloota dorgomaa injifataa kan akka biyyaattis addunyaan dorgomu uumuun dirqama dhaloota irraatiin kan ilaalamuu qabu abdii boruu dhaloota egeree biyya ijaarsaa fi waliin jiraachuu keessatti wareegama qaqqaalii dhaloonni kaffalaniin dhuftee fi waan biyyoota biroof fakkeenya ta'uu haala waliin jireenyaa keessatti qabdu kana biyya qalamoota garagaraan ijaaramtee kukkuulamtee mul'attu kan ammallee ijaarsii fi milkaa'inni galtee badhaadhina biyyattii bira ga'uuf carraaqaa jirtu kana dhaloota hanqina nyaataatiin miidhame qeebalchiisuu irra wanti nama qaanfachiisu hin jiru. Kanaaf ammumarraa qonni diinagdee oomishtummaa irratti hojjechaa fayyaan itti fayyadama sirna nyaataa irratti hojjechuun dhaloota ilaalchaa fi dandeettiin ga'oomuu danda'amuun barbaachisaadha. Kanaaf kan hojjennuuf egeree fi jechuun xumura leenjichaa irratti argamuun leenjicha kan goolaban itti aanaa bulchaa bulchiinsa Naafadis obbo Abdusabuur Mahammadi. Keessattuu waa'ee sirna nyaataa hiikoo akkamii akka qabu namni isin caalaa galeef namni yoo sirna nyaataa kana gabbifate faayidaa akkamii akka qabu wanta kana dagate immoo miidhaa akkamii akka qabu haa ta'uti sirna nyaataa kanarratti baroottan erga mootummaan hundaa'ee as irratti hojjetamaa jira. Baajanni irra bahaa jira. Hubannoon gahaan irra kennamaa jira. Hamma deemamuu qabu san hin deemu. Akkuma hojiin gaariin jiru hanqinni bal'aan jira jechuudha. Hubannoon wal fakkaataan hawaasa bira hin geenye. Hawaasni amanee fudhatee hojiirra oolchine dhimmi sirna nyaataa
hiikoo akkamii akka qabu hin galleef waan hin galiniif garuu daa'imni keenya hanqina nyaataatiin rakkachaa jira jechuudha. Daa'ima hanqina nyaataatiin rakkate wajjin warri rakkachaa jiru immoo isa kunuunsuu, isa calaluu, hanqina nyaataa keessa akka inni bahu sochiin isin godhaa turtan baay'ee ture jechuudha. Garuu inni akka hanqina nyaataa keessa hin galle hojiin guddaan amma daa'imni akka hanqina nyaataa keessa hin galle gochuun horkuu barbaada, laffa'uu barbaada. Hawaasni hundi hubatee dhimma kana ajandaa godhachuu barbaada. Dhimmi hanqina nyaataa rakkoo biyyattiiti. Waan dhaloota egeree oomishuudhaaf dhaloota hanqina nyaatarraa bilisa ta'e yoo uumin nuti dhaloota biyya jaaru dhaloota qaroo dhaloota egereef ta'u uumuu hin dandeenyu. Dhimmi sirna nyaataa keenya jijjiiruudhaaf hanqina nyaataa keessaa hawaasni keenya balaaleeffatee gocha qaanii isaa salphii ta'uusaa hubatee guyyaa daa'ima baratti fuuturra hanga ji'a takkaatti waggaa lamaa yookiin guyyaa kuma takkaatti daa'imni kun sirnaan yoo tajaajilamin haati yoo sirnaan hin tajaajilamin dhaloota daameej ta'uu uumna jechuudha. Dhaloonni hanqina nyaataa keessa galaan biyyi hanqina humna namaa keessa galti. Namni hanqina nyaataa qabu ga'umsa hin qabu, sirnaan hin yaadu, hin hubatu. Dhaloota kireetiivii miti jechuudha. Warra waa uumuu danda'u miti. Dhaloota teekinooloojii, dhaloota biyya jijjiiru, biyya ceesisu ta'uu hin danda'u. Isaa jiru kana jechuudha. Biyyi duubatti hafte jechuun biyya hanqina nyaataatiin sadarkaa olaanaa irra jirtu. Biyya akkasii dammaqina hin qabdu, guddina hin qabdu. Jijjiirama tokko keessan ooltee hin bulte jechuudha. Hawaasa kana immoo akka inni jijjiirama keessa oolee bulu, akka inni heegireef yaadu, akka inni dhaloota cichee biyya isaa jijjiiruudhaaf hojjetu, jireenya maatii isaa jijjiiruuf hojjetu, godhuudhaaf dursa hanqina nyaatarraa bilisa isa godhuu qaba. Osoo kuduraa muduraa nyaata madaalamaan osoo isa bira barbaadamuuti inni daa'ima koshoroo fi buskutaan sossoba. Killee gurguree aannan gurguree daa'ima miidhamtee hanqina nyaataatiin buufata keessa jirtu olaal. Hordoffiin godhamaa fi jiru olaal. Ati mataan kee eessa jirraa si jechisiisa. Hojii bu'uura qabduun hojjenna nuti. Hojiin bu'uura qabdu hawaasni kun gocha kana balaaleeffachuu. Daa'ima isaatiif hundaa olitti xiyyeeffannaa akka inni kan nu godhu. Daa'ima hojii akka inni oolee bulu. Akka kunuunsu. Daa'ima akka tiisu. Baajetni waan kanaan dhaggale waggoota 5 itti aanu kana keessatti hojii xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetamuu deema. Garuu qooda leencaa warri taphachuu qabu nu jechuudha. Nu ogeeyyii, nu hoggansa. Warra hubannoo qabu, warra barnoota qabu. Gocha kun dura nu bira balaaleeffatamuu qaba. Haa jijjiiru aadaa kana. Ani hanganumaan jaa warra hojii irra oolchuu waan leenji'ee waan barate. An xumuree jira ulfaadha galatooma.